والفاتين سي كيلو تيجا جاتا موسسين شاينين سنمر التفولا أبو وادي جاتي أنا ويا مال تاتنا كان أنا رأي لغاجرات قرأت أسنا جيتهم مالك أبو يوني في نياتنا جان سنة دفع جزينا دفون وان نركب وسام فرقسة دربي جاجيت من أكنا مالا ما بقولو دربي جزين دربي إني نارجي بيته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوم 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 بوم. الشمار كفون خبجم توتا فردوف توتا غن. وبلي مسلمة وكفتها خن كريستانا خن سبان أورومو تاتني أورومونيس على تاتني ماتي خن جلت تركنتن. إيجا أكمان سنينجي سجنتان اتيانتو لفتيجرتي سجنتان تون إنيو ولين أكته بيخو بربادو. Chaltu oro jamti yookiin immoo chaltu tube YouTube irratti chaltu oro yookiin chaltu tube jettanii search godhuu ni dandeessan activistii YouTuber fi akkasumas TikTokeraa dubartii Oromoon qabdu keessaa social media irratti dubartii jabduudha daqiiqaa muraasa sagantaa gaafiif deebii chaltu walii waan goonuuf hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanaan gama chaltuttiin isinii dabra harka fuune chaltu durarratti yeroo tante aarsaa gootee sagantaa tanarratti hayyamamtu taatee hirmaachuu keetiif hedduu galatoomiin sinjaa bagana gaan dhufta. Welcome bagana gaan na idee abdee tokko fa'aatumtinu sagantaa kanarratti naaf yeroo keetiif hedduu galatoomi. Itti aansuudhaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu warroonni hordoftoonni amantaa kiristaanaa taatanis ashama harka fuune isiniin jecha akkam jirtan har'aan tana abdeen naannessee yuutuuba isarra na fidee jira. Hanga dhuma sagantaa keenyaa nu waliin turan afeerraa teenya. Tole ulfaadhu caaltu meegaa caaltu namni irra guddaan caaltu oroo yookiin immoo caaltu tiyubitti si beekan meegaa gamanumaan hordoftoota kiyyaaf maqaa kee guutuu iddoo dhalootaa akkasumattis eessa akka jiraattu gabaabsitee akka himtuu hin barbaadu. Okay, namoonni hordoftoota keetaan namni nan beekne ni jira jeeyaatu garuu hundaafu kan nan beekne soo jiraate ani caaltuu amaan jaama bakki dhaladhee itti guddadhee Harargee ana Hawrooti bakki jiraadhu Saawud Arabiyaadha. Yaa ammaan tana YouTube chaanaalii abdee shawarran jira. Khanu. Yaa ulfaat galatoom. Gaafiin itti aantu hojiin caaltuu maalii jetti? TikToker moo YouTuber moo activistii moo caaltuun kan keessatti argamti moo hojjettuu bizinesaati? Wallahi hanga ammatti bizinesa waa'ee online bizinesa inni eegalee fuulduraaf inshallah YouTubera ta'uun fedha. Hanga ammatti waan kana jee ani activistis miti mbeeku maal jee kan ibsu jechuun akka isinitti ta'e na fudhadha akka isin hubattanitti na fudhadha malee ani activistis miti nama normal bakka nama normaalaa jiraatu. Kanaaf akkam jee kan ifi mun beeku maal jeeni mare waan biizinesaa wani nan hojjedhaa jirus hin jiru fuuldura inshallah. Tole ulfaat kana hordoftoonni murteessan. Tole mee caaltuun sooshaal miidiyaa irratti beekamta. Caaltu waliigala hordoftoota sooshaal miidiyaa irraa meeqa qabda akka waliigalatti? Irrana deebi. Caaltuun sooshaal miidiyaa irratti beekamta. Mee caaltu akka waliigalatti hordoftoota meeqa qabda sooshaal miidiyaa irraa? Akkam isaa hedduudhaan beeku karaa TikTokitiin kuma 100 fi 40 wayii jechuun 50 akkasumatti fakkaata hin ga'ulleedha garuu 40 48 49 karaa Feesbuukaa follower nama kuma 100 fi 8 karaa YouTube haaraa amman dhufe waliigala gaa nama kuma 200 olii warroonni follow godhanii na hordofan. Waa ulfaat. Gama YouTubeetiinis akka subscribe gootanii bika guddaan geessan abdii isinirraa qabna. Tole mee caaltu sooshaal miidiyaan siif maali? Faayidaan inni siif kenne hoo maali jetti gaafiin?
Okay, social media anaaf duraan normal wama osoo akkanumatti yeroo irratti dabarsuudha. Waan ittiin fakkaatu ture. Amma immoo anaaf social meediyaan waan hedduu godhuu hin danda'a. Yoo biizinasas tahee yoonii fi uummata gargaarus tahee sagalee qabduun hordoftoota waan qabduun hirmaattee uummata kan keetiif waan hedduu godhuu dandeessa. Kanaaf social media namni fayyadamu itti fayyadamuu beeynan social meediyaan waan gaariidha. Anaaf waan hedduu gaariiti. Ulfaadhu. Mee caaltu amala keetirraa waan sadii waan sitti tolu nuuf ibsi jetti gaafiin. Okay, amala keetirraa waan natti tolu hin sobu hedduun jaaladha. Okay. Dalagaa hedduun jaaladha. Dalagaa malee taa'uun fedhu. Okay, maali sadaffaa? Galatoomii. Sadaffaa maali? Dalagaa malee hin sobu takka maal ture? Takka maali osoo hin fira. Bakka mbeeqan. Maali mbeeqan. Tole bira gudda. Mee caaltu osoo maqaa kana dhiisi maqaa biroo baafadhu jaamtee maqaa kan baafattame? Maqaa biroo. Zuleika. Zuleika. Kana bixeenya leeysa nama jala fiidisan. Zuleika. Sayyida Zuleika. Waaw maqaa ajaa'ibaati. Tole caaltu mee ulaagaa dhiirti takka si fuudhuu qabdu ulaagaan ishiin guutuu qabdu afur nuuf biyyatti gaafiin. Ulaagaa dhiirti si fuudhu guutuu qabdu afur. Okay. Namni naaf fuudhu jechuun maallatti akka namni nama fuudhin akkamitti barte. Okay, ayya isaaniitti deebina. Namni naaf fuudhu ulaagaan afur kan inni guutuu qabu tokkoffaa nama sobarraa walabatee ta'uu qaba. Lammaffaa nama ifitti amanu jechuun nama ifshakku akkana yoon jecha takka waan hin taane fayyadame anaafi waan na jawu jechuun ni jira nama ifshakku. Nama ifshakku irraa shakkirraa waa walabatee sadaffaa nama kabajaa namaaf qabu. Afuraffaa nama na jaalatu. Wow. Labdi ulaagaa talaguutu deddeessa gaa. Okay. Mee dubartii fi dhiirti garaagarummaan isaan sooshaal miidiyaa irra qaban maalii jetti gaafiin? Okay, garaagarummaan dubartii fi dhiirtii irratti qaban akka nama tokkotti kan hin deebisu. Dhiirtii jechootaaf bakka hin qabanii. Wanni fedhe yoo jaamaniin ja'anillee jecha saniif deebisas tahee uumaa takka iddoon qabaniif. Dubartoonni immoo wanni yeroo hedduu waan guddaa osoo godhuu dandeessu waan silaa ishis fayyadu nama biraatillee fayyadu osoo godhuu dandeessu jecha namaa laaluudhaan akkana naan ja'an akkas naan ja'aniidhaan if duuba deebina irra hedduun keenya dubartoonni. Kanaaf garaagarummaan keenya ifitti amantummaan dhiirotaatu irra cimee waa sooshaal miidiyaa irratti hirmaatee dalaga. Rakkinni keenya waa jala laalu koomentii dubbisu. Ulfaadhu. Caaltu gaafii namni yoo si gaafate maaltu siin ga'e namaan jettee deebistuuf gaafii akkamii? Dhuunfaa kiyya. Gaafii dhuunfaa keetii yoo si gaafatan? Maal sigee osoo hin taane amma fakkeenyaa namni tokko akka nama tokkotti waan haasaamuu qabuu fi waan haasaamuu hin qabne qaba. Yaani waan mataa isattuu haasa'uu hin qabne qaba. Namni tokko mistira haa ta'u waa'ee laayivii jireenya kan keetii keessatti waan namni sooshaal miidiyaa baruu fi haati mataa kan keetiif qabattee teessuun waladdaa. Kanaaf waan ana dhuunfaa kiyya na ilaallatu taniin an dubbachuu hin feene san namni sun akka dubbachuu an hin feene osoo beeku yoo na gaafate hin deebisu. Galatoomeddu. Caaltu wanni ati muuxannoo ittiin qaba jettee beektu garuu haati ittiin hin hojjenne maalime? Gorsa. Gorsa. Waaw. Ulfaadhu. Yoo itti hojjettees bareedaadha. Okay. Mudannoon jiruu ta'e keessatti si mudatte takka tasi qofalchiiste takka immoo tasi gaddisiiste lamaan kan nuuf himu. Okay, tana qofalchiiste takka biyyatti gaafsan ijoolleedha toora waggaa umurii waggaa 13 moo maali? Qaadhii maali beektaa? Qaadhimummaa biyya. Eeyyeen. Na qaadhiiman qaban ture jechuun hamagaa normal
ni beeka warri beeku ayyee karaa deemaa jira nuti nam sadii hiriyoottan kiyyaa wajjin ijoollee nam sadii nuti umriin siriyaa dhaabbanni keenya wanni hundi keenya hiriyaa ture ijoollee san hundi isaanii amma ni jiran biyya jiran maleedha karaa deemaa osoo jirru waa nyaataa deemaa jirra mana wafcorraa waafoonee karaa waa nyaataa deemaa osoo jirru qaadhimaan mucaan sun na dhufe gizee na dhufuun waan harka osan furgise darbe gajjeetuma akka nama lama waa fudhallu darbee gizeen darbu inni na arge beekte jechuun aannan agarre yeeti garuu na arge dhufee gizee na dubbisu akkasii gurratti as na jeetuma maal qaba yooni fi nyaatti nachi. Anjee tanama kabajjistu tanama gaddisiistu. Talama gaddisiistu. Gaafan biyyaa biyya kana dhufu afaan wallaaluudhaan jechuun miira kophummaa tokkoon bakkaanii jira miti saasan keessatti waan hin dalaguu qabu dalagaa dhiisee mana arabaa keessatti akka hin taanetti lolame gatti booye akka akkasitti booyichi nan booye takka eegas booda booyen beeku. Ni dabarti sunis dabartee jirti. Sanundaa akka irra dabartee abdiin qaba. Tole caaltu eefa biyya arabaa deete waggaa meeqa geesse? Jaha. Waggaa jaha. Hara biyyaa galuu yaada ni qabdaa? Abiyoot kaasaayee namoonni hedduun wanti miti nuyi Itoophiyaa ta'uu nu shakkinaa jee yaa shakkamnee jirra nuti Itoophiyaa ta'uu keenyaa'u yoonii fi nu amananii numa gallagaa inshaalla. Okay, galatoomi. Caaltuun quraana qaraatee jirti yoo qaraate hanga isaa qaraate waan beekturraa nu haa jettu jetti gaafii. Yaa buleessan quraana hin qaraane garuu hanga ittiin salaatu baradhe hanga juuza lama baradhe. Maashaallah. Juuza lamaan. Khayraa jechuu nu dandeessu jira. Juuza lamaan quluhii irratti hin dhaabe. Arfii. Okay. Ammati quraana mana qaraasifta. Qarama qabda gaafiidha. Sarara lama qofan qaraaqa. Ni dandeessa sarara takkas. Okay, suuraa ammaadha. Yuuza ammaa. Bismillahirrahmanirrahim. Awwaasa galiin qabu. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون نجا ما شاء الله ربي حافظ القرآن سيهاغدو وجدت إتامتو لما كبتون سيهاغدو تولي أنت جاللان چرتين بيتي يوني في چرتين بيتي yeroo san yeroo onnees cabtu san jecha takkaan ibsi akkamitti keessa dabartee hoo jetti gaafin. Dhugaa dubbachuuf jaalaltii tuni namni tokko laal adda adda jaalalumti tunu adda adda nama si jaalatuuf bakka kannitee akka nama jaalattuu taatee waliin deemuu fi nama dhugumaan jaalattu san wajji deemuun adda adda carraa kannitee fi nama tokko jechuun miidhuu nam miidhaaf osoo hin taane nama kana bakka nama naaf ta'uu jettee sammuu kee amansiistee yeroo waliin deemtu. Inni sun si jaalatus ati akka isaa sanitti jaalala inni sun siif qabaate hannuuf hin dandeessu. Yeroo deeme humaa sitti hin fakkaatu bakka sababni inni gama isaa qofa waan ta'e isaa caaltu qofaaf ati carraa kan ta'eef malee jaalala akka inni siif kanneen san kannuuf hin dandeenye waan ta'eef. Innaa onneen akkasitti nan cabne yeroo saniif guyyaa lama sadiif waa'ee isaa yaaduun ture. Akkanan ta'ee wanni inni muta kan jirtu tariigaa akka jaalaltii akka walii lamaa kana amma taa'een amma beekuu fi tagaafisuun wal adda ta'uu dandeessi. Tole ulfaadhu. Nama onneen cabee jiru nama onneen cabe tokko yoo ni fi agarte onneen isaa jaalalaan cabde yoo ni fi agarte gorsi ati gorsitu maalii jetti gaafin? Abdii akka murree. Namni onneen gizee cabte abdii muraan ammoo karaa fuula duratti jireenya isaa itti ulfaata waan takka irra gahuu hin danda'u waan takka tattaafatee bakka takka gahuu hin danda'u akka abdiin murre jaalalti suni
deebitee innumti sun atumti nama sanitti gafuu waan nama san miidhuu baannaan san caalaa akka argattu yeroo fudhatti malee ittiin hima na abdii akka murreen himaaf. Galatoom. Siyaasaan haala amma jiru kanatti yooni fi qadeemnu ta'e ni bilisoomnaa laata jetti gaafiin caaltuun akka yaada keetiin maal jetta? Akka amma deemnu kanatti hin bilisoomnu. Sababni isii hundi waan adda addaa yaada. Hundi yaada walii waliin deeggaru. Dogoggora walirraa walii hin qabu keessattuu ammaan tana fa'aa nuti hundi isaa adda adda yaadni keenya waa'ee siyaasa irratti hundi isaa waan adda addaa yaada adda addaa isa waliif fidanii wanna keessaa fudhatamuu qabu waliin namni mari'atu hin jiru. Tokkummaan Oromoo haalaan dadhabaadha. Kanaaf akka amma jiru kanatti wanni bilisoomnu maaltu jira? Paartiileen siyaasaa paartii takka qofaa amma jirtu. Kanaaf ni ulfaata. Galatoom. TikTok kan nin haqa jettee yaaddee ni beektaa yoom ture yoo ni fi qabeetu ta'e? Gaafsan hordoftoota nama 20,000 qaba. Haqeen deebise. Haqee deebiste maaliif haquu yaadde? Usee kanumatti na dabbaree jechuun jechoota yaada namoonni akka hin taanetti si hannuu maalii osoo sin beeyne as taa'eetii sitti hannuu miira kee si bira dabranii faamilii ta'e maal jechuu bizee laalu si maal namni hin jiru yeroo san keessatti namni Oromoo baay'inaan hin jiru saniif hin haqe. Galatoom. Garaagarummaan wallistootaa fi tiiktaakaroota maalii jetti gaafiin sababnis isaan lachuutu isaan wallee isaaniitiin chaalenjii godhan wallistoonni immoo ni wallisanii maali garaagarummaan akka caaltutti wallistootaa fi tiiktaakaroota jidduu jiru. Garaagarummaa waan namaa fuutee hojjechuu fi ati sammuu keessaa fiddee hojjechuutu adda adda. TikTokiin waan namaatiin chaalenjii goona waan namaatiin sirbanii sagalee kophatti baastee jecha isaa san jecha sirboota saniitu fayyadamtee haa godhuu hin dandeenye sirba jala jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni sun sirba itti lafee yeroo fudhatee sammuu isaa keessaa uumeeti haa hojjete nuti immoo waan isaan hojjetanidha finnee kanaaf garaagarummaan dachiifsa mire lafaatee haa hojjettee fi agartee haa goote adda adda. Ulfaadha. Osoonni fi Oromiyaan kan bilisoomtu ta'e caaltuun godina kamii fi akkasumas magaalaa tam keessa jiraattaa? Godinni faamilii biraa fagaachuun ni ulfaatti. Bakkuma faamiliin jirtuu fi jireenyaaf ammoo akka dhuunfaatti Adaamaa. Adaamaa tole ulfaadha. Osoonni fi guyyaan tokko naaf haa deebi'u kan jettu ta'e caaltuun guyyaa kam akkasiif deebi'uu barbaaddame? Okay. Guyyaa gammadaan dabarsinee immoo maal na gaafata. Okay. Guyyaan naaf deebi'u garuu sunillee deebi'uun qabu lakke. Bira kunnaa? Bira kuti beekan guyyaa deemu. Bira kuti. Tole. Osoonni fi nama 5 waliin biyya 5 irra deemii daawwadhu jaamte eenyu faada fudhattee deemta biyya 5 kanarra? Abbaa kee? Nama 5 wajjin. Tak. Ummaatii? Lam. Obboleettii tiyya xiqqoo takka ishii qofan qaba. Sadii. Jaalallee yookaan abbaa manaa kiyya? 4. Ilmoo yoon qabaadde ilmooti. 5. Galatoom. Osoonni fi waan lamaan kana keessaa takka filadhu jaamte kan filatta? Oromiyaa baadiyyaa galtee horii yookiin loon eegumoo Dubaay teessee baadii takka nyaata soogidda hin qabne nyaachuudha itti gaafi. Aboo baadiyyaa tiyya naa wayya maal taate nagaan naannarra dhugaa jiraata. Maal dhukkubsadee akkan duubeetamu. Tole. Okay. Osoonni fi bilisummaan bifa qabaatte maal fakkaatti ture? Bilisummaan osoo bifa qabaatte moo?
waan gammachuu akka kamitti manga bilisummaan jechuun gammachuunis bifan qabdu gaaddisa wayii jechuun bakka wanta namni yoo jala taa'ee tasgabbaa'u takka cahaa wayii bakka hin beeku bichaa bakka jireenyi ilma namaa waan odaa yes gaaddisa bakka gaaddisa namni jala taa'ee humaa takka itti yaan jala taa'e akkas fakkaata. Tole. Galatoom. Caaltuun osoon fi ajajjuu kinniisaa kan taatu ta'e dura mana eenyutiif damma dammeessitame. Mana xiyya reebde. Namni ofuma jaalata. Okay. Osoon fi saba Oromoo irraa malee saba biraatti hijaamte saba kam taata saba baachi. Saba Oromiyaa kutaa Oromiyaa keessaa. Sabuma fedhe haa ta'u saba Oromoo irraan alaa saba tokko ta'e yoo jaamte saba kam taata saba baachi. Gogaatti yaada wayi. Tigiree. Sababni. Sababni nisi seenaa wajjin qabsiisin ammoo isin Oromoo. Sababni nisi uummanni gootota. Abshir. Gootota waan godhan callisanii godhanii waliigaltee qabanii wal jaalatanii kun kiristaana kun musliima osoo hin jenne Tigiree ta'uu qofaaf kabajaa walii qaban xiqqaan xiqqatti wal beeka guddaan guddatti wal beeka fakkeenya fudhachuu barbaade ijoolleen xixiqqoon amma lafaa kaatee waan isaan waggaa kana keessa ta'anii fi waan isaan waggaa kana keessa godhan irratti fakkeenya fudhachuu qaba. Seenaa wajji waan isaan Oromoo irratti dalaganii wajji wal qabsiisuu osoo hin taane hayyuu waan isaan hojjetan san hinaaffaa akkas osoo hin ta'e waan jiru. Tole osoon fi moobaayilii teenya afaan qabaattee maal jettee dubbatti mee caaltu? Bilbil xiyyeeffammoo. Moobaayilii teenya moobaayilummaan osoo afaan qabaattee maal jettee dubbatti mee? Nabanaan olinaadha jetti. Nabanaan olinaadha. Okay. Osoon fi wallisaa tokkoo fi mushida nama nashiidaa baasu tokko lamaanuu dhufanii akka si fuudhan si himanii caaltu lamaan keessaa kam simatta? Sheeniinis namarratti fuudha. Artistoonnis artistoota garuu kama nashiidaa sanaa wayyu. Ni sossobadha. Anuma nashiidaa. Kanarratti hin buunu. Okay. Osoon fi namoota afuran kana keessaa tokko filadhu jaamte kan filattaa jiruu ta'e guutuu namuma sanii waliin jiraatta sadan immoo ni dhiiftaa. Takka nama hinaaf lama nama hattuu sadii nama hijibu afur nama gowwaa namoota afuran kana keessaa tokko jireenya kee guutuu tokko nama hinaaf lama nama hattuu sadii nama hijibu afur nama gowwaa. Gowwaa. Nama gowwaa maaliif filachuu dandeessi nama gowwaa? Hinaafan ni maraata sammuu isaa adda anas maraachee ifiifis maraata. Hijibaan an hijiba jireenya keeyyatti hin beeku. Sunis na maraacha. Hattuun wanni inni hatee dhufu sun anumaa wani hata deebi'ee jechuun matuma kiyyaa hatuu danda'a namni hattuun. Gowwaan ammoo akka nan godhe naa taha inni gowwaa ta'eefan immoo akka hin taane waan hin taane irratti hin dalagu walii gallee waliin jiraachuu dandeenya. Galatoomii. Magaalaan Najjoo godina Oromiyaa keessaa godina kamitti argamti caaltu? Najjoo? Najjoo Rambee qoonii wayi? Rambee qoon. Najjoo maali takkaan dhageenya wayi? Tole. Daawwattoonni siif haa deebisanii. Fuulduraaf TikTok dhiisuu yaada ni qabdaa? Hin qabu. Tole hin qabdu. Ijoolleen teenya irra guddaan isaanii TikTok irratti maaliif muuziqaa hojjetan yookiin hundi isaanii irra guddaan muuziqaadhaan chaalenjii godhanii gorsii adda addaa yookiin wanni dilli takka osoo jirtu maaliif walleedhaan godhuu filatame akka yaada dhuunfaa mataa keetitti? Duubaan jaruma san keessa hin jirre fi xiyyaafuu maal suusii wayiiti jechuun dhugaa dubbachuuf waan takka hin godhu lakkii jettee irraa qabnaan if godhuu ni dandeessa.
yeroon tun akkana waan kana amma fakkeenyaan yeroo hedduu duraan takka fa'aa waa'ee jaalalaa jecha amma itti kun anas ni ilaallata waan ta'eef namacha keessaa chaalenjis yoo ta'e sirba irratti godhu waan ta'eef. Meeqoo kun akkana bakka jechuun waan aadaa irratti xiyyeeffadhee duraan kan hin gochuu ture akka ammaan tanaa kanatti illee osoo normaal miti aadaa sana immoo karaa biraatiin isa kumaatu jettee ibsachuun ni danda'ama boo suusii wayii natti fakkaatan beekan irraa fi qabuu hin dandeessu bakka eegallaan yoom akka dhiisnu allaa waala. Tole ulfaadhu. Gaaffileen tun bikka duwwaa guutii jettee mee caaltu gaaffii tana tiiktookiin kun silaa daash yookiin bakka duwwaa qabaatu baate nin dhiisa ture itti gaaffiin. Jaalala hordoftoota osoo qabaachuu baate nin dhiisa. Jaalala hordoftoota. Namni hedduu si jaalala. Ani nama gaariidha garuu daash yoo naan jettan nama badaan ta'a. Jechoota anaanis tahee yookaan faamilii waan faamilii xiyyaa hin miidhu jechi namaa garuu namni akka waa jahuun hin fedhu xiqqaas ta'u. Silaan daash yookiin bakka duwwaa harkadhee sooshaal miidiyaa kana nin dhiisa ture itti gaaffiin. Imaana. Imaana waaw maashaallah. Aniin tun silaaniifin dhiira ta'e daashii fi daash qarqara hin bahu itti gaaffiin. Haram. Jechuun dhalaa wajjin akkas san. Tak. Fi. Bakka dubartootatti hin kijibu. Tole galatoomi. Ulfaatinni kiiloo xiyyaa daash yookiin bakka duwwaa silaanaaf ta'e natti tola. Ulfaatinsi kiiloo xiyyaa 60 moosa seenii natti tola. Okay. Mee caaltu hanga ammaa jiruu dabarsite keessaa amannati haalaan jaalatti amata kami? Jiruun dabarsite keessaa moo? Bara 2000 waggaa biyyatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2005. Bara 2005 waaw. Hanga ammaa gorsi ati dhageessee sammuutti qabatte keessaa gorsa kamimme yookiin maal jedhama? Okay. Gorsi nani sammuutti qabadde aboon gorsa nama hunda nam fudhadha jechuun wanta namni sun irratti xiyyeeffatee na gorsa irratti wal madaalchisee jechuun gorsa namaa xiqqaatus guddatus hunda nam fudhadha irra caalchisee immoo maali abdeen gorsa namaa hunda nam fudhadha. Ulfaadhu baay'ee. Osoonii fi daldaltuu ta'e jaamte daldaltuu maaliif taate caaltu? Daldaltuu. Daldaltuu maalii maal daldaluu hojii tam? Naggaadee uffata. Uffata? Uffata aadaa qofa osoo hin taane. Uffatuma hundaa'u? Yaa waluma keessa hunda. Okay galatoomi. Saahibni tante tahaalaan si dhiyoo eenyu akkasumatti hangam waliin turtan? Na bira jirti Alamituu jaamti. Waggaa 5 wajji jirra isheedha. Waliif sinaadisu. Okay. Osoonii fi sooshaal miidiyaa keessaa tokko qofa fayyadamta. Kahaaf immoo hin fayyadamtu jedhamtee sooshaal miidiyaa keessaa sooshaal miidiyaa kan filatta? Facebook. Facebook. Galatoomi. Wanni haalaan si sodaachisu maalime? Nama osoonii fi abbaa kiyyaa wajji waliin agarree akka waa ta'u. Rabbi waliin sin agarsiisu. Waa'ee maalii yeroo dhageesse haalaan miira keessa galta? Waa'ee Amira Aram Mumira. Yeah, Mira Aram.
waa'ee haala jireenya biyya kanaa osoo akkanaa hin tahin. Haala jireenya biyyaa. Ilaalcha isaan namaaf qaban. Hojii manaa keessaa hojii manatti hojjettu keessaa wanni ati haalaan hojjechuu jibbitu maali? Siree algaa sirreessu. Siree afuu. Afuu. Tole abbaa kee yookiin ummaa ta'e waliin yaadannoon ati qabdu maali mee yaadannoon hin daganne? Abbaan kiyya akka ijoollee xixiqqootti walitti qoosna. Gaafan biyyaa deemu tattaaniiti beera obboleeyyan kiyya hundi dhiira hundi foo jireenya qaban faamiliin manne gibbiin teenya guutuun beera obboleeyyan kiyyaati. Tetteenya dhumarra wanni nan inni raanfannu osoo ta'aa jirruutiin uummata kana hunda lakkafa beeyte. Achi inaasoo abbaan kiyya namaa iddoo haasoo miti normaal nama suuta jecha takka lama darbatu haasoo namaa dhaggeeffateeti. Ati maalumaaf deemte biyya kana yoo kofaltee waan ittiin jiraattu ni fuutaan jette jaartiin obboleessa kiyyaa takka hangafa. Atu halkanii guyyaa kofaltaa maaliif hin fuunee jeen? Isaan hundi akkanan hin deemne yaalii godhuu turanii wanni sun mistee kana afaanii bee osoo itti yaadiin jechuudha. Innaa gaafsan hedduu kofallee hedduu nama kofluu miti waan ta'eef guyyaa sana hin irraanfatu. Maashaallah. Tole maatiin ta'e hojii ati hojjettu gama sooshaal miidiyaatiin yoo sirraa hin jaalanne akkamitti amansiifta? Maatiin kiyya waan an fedhu nan jechuun amma yeroo kanatti waan nan fedhu duraan dhaabbatanii garuu yoo dhaabbatanillee yaada amansiisaa fakkeenya yaa waa'ee TikTok irratti ati sirbin maal jechuun okay. Ni danda'anii ni dhiisalleedha garuu sooshaal miidiyaa hin fayyadaminii jaanii yoo jaan hin dhiisu ni amansiisa karaa danda'ame. Namni beekamaa tokko filadhu saahiba godhadhu yoo jaamte eenyu saahiba godhatta? Nama beekamaa dhala isaa ta'u. Aashaa Oromoo Ali. Aishaa Oromiyaa Ali. Waaw dubartii ajaa'ibaa filattee. Aishaa hedduus jaalannaa sumaanuu hedduus kabajnaa. Tole. Hedduu kabajnaa walitti hin beekne gara walitti hin darre. Aartee namaan adda baatee ni beektaa yoo kan beektu ta'e maalirraa barattee waan sanirraa? Aara jechuun? Nama walitti aartee namuma fedhennu saahiba isaa ta'uu jaalallees namuma ta'e. Waan ajaa'ibaa nama wajji waliin lolu dubartoota illee haa ta'u dhiirallee nama wajji waliin lolu waliin mufannee yoo adda baanillee waan yeroo san waliin qabnuutu yookaan iftoomina walittiin itti deemnu saniitu dhaabbata malee hariiroon teenya wal dubbisuun ittuma fufa waan nan tuqiniin yookaan immoo waan namiidhu waan hin godhiniin. Nama wajji aareetiin nama kana wajji adda beejee hin qabu. Gaafa ijoollee turte sanitti waan ajaa'ibaa wanni ati haalaan sodaattu maal ture gaafa ijoollee? Saree. Saree. Saree nama hundaa sodaata. Gaafan guddadde akkanan ta'a jettee waan yaadde san ammaan tana milkooftee moo hojii biroorra jirta? Laa hojii biroorra hin jira. Gaafa ijoolleedhaa maal ta'uudhaan fedha jettee yaadu turte meeti? Maalin ta'uu fedha jee yaadu ture isaa? Aboo'an durumaanuu diyaaspooraa ta'uun fedhan ture. Carraan dhowwee suutii. Carraan dhowwee suutii ana fide malee deemsa jaalladha waan ta'eef. Suutii diyaasporaan eenyu jedhe hayi. Kanaafuu diyaasporaa taatee milkooftee jirta jechuudha. Tole caaltuun jaalala akkamitti ibsiti?
jaalalti qabeenya. Normaal nama tokko osoo hin taane jaalalumaa jechuun matuma keetiif nama wajji yoo jiraachuuf jaalala si barbaachisa. Namni jaalala hin qabne mataa ifii waliin jiraachuu hin danda'u. Namni nama jaalachuu hin dandeenye namnis jaalachuu hin dandeenye mataa ifii waliin jiraachuu hin danda'u. Kanaaf jaalalti qabeenya jireenya ilma namaati. Jaalalti jireenya ilma namaati. Tole mee dadhabinni ijoolleen teenya gama TikTokiin qaban maal jettee yaadda? Akkasitti. Dadhabinni qaban wal gorsuu caalaa wal arrabsuudha. Waan ajaa'ibaa TikTokiin appilikeeshinaa yeroo kanatti namni ittiin feemisa ta'uun qallaalitti haalaan salphaadha. Keessattuu warroonni yuutuubaroota chaalenjii adda addaa hojjetee karaa saniin hordoftoota hedduu horachuu danda'a. Dadhabinni keenya immoo miira walii tuquudha jechuun irra hedduun waan takka waan biraa yoo waan namni sun fedhu hojjettee si faarsu gama biraatiin ammoo jecha siin hin jaamne jaa. Irra hebar warrumoo wal beekan fa'aa. Kanarratti namni Oromoo tokko yoonii fi nama afaan walii beeku tokko yoo dogoggora fedhellee qabaate yoo sin dhageenye dhiistee biraa deemuudha malee miira namaa tuquudhaaf yookaan hamilee namaa buusuuf tattaaffii warri TikTokii godhu haalaan ol kaadha. Namni dhagee jennaan. Mee caaltu koomantiin hanga ammaa siif kennamte keessaa tan haalaan si mufachiifte yookiin si aarsite koomantii ta maal jettu? Koomentii guyyaa takka nan aarsine sunillee na ajaa'ibde malee. Maal jetti mee dhaggeeffachuu hin? Piliis jee barsanu dhalaatee dhiiratee yaadadha nama. Piliis jee Ingiliffa san bira dabarsuu akka hin dandeenya inni beekaa ta'etti. Hidhiin ta'eetuun kiiloo 5 maqa isaanii firraa murii naan jedhu. Maal jettee duuba? Jechuun tura gaafsan hordoftoota akkattis hin qabu. Deebisee tifin nama san koomentii viidiyoo irratti dalagee viidiyoo warroota akkatti dalaganii jira. Namni hidhii tolfachuuf warroota faranjii kana agarsiise. Abbaaboo kannaa rabbiiti. Kun kannaa rabbiiti namni maallaqa taphaa itti baasee akkanan godhu jeeniin deebisee kennaa koomentii isaanii kan hin ajaa'ibu. Malee taan osoo waan fedhanuu jaaniin aarsitu. Galata mee caaltu walumaa galatti dhaamseeti ijoollee teenyaaf qabdu maali? Tuffii qabna ijoolleen teenya hundi keenya xiqqaanis guddaanis. Wal tuffachuu dhiisaa hojii nama saniitiin wal jaaladha yookaan hojii nama saniitiin wal kabaja. Kabajaa yoo nama kabajuu hin dandeenye nama san jechuun sirraan barbaachisu. Arguu yoo hin feene bulookii biraa deemu bilbilli isaa harka jira waan ta'eef. Dadhabinni keenya guddaa wanni ani isin ilaamu barbaadu kan nuti akka dadhabinatti qabnu wal qeequu caalaa osoo wal gorsuu irratti xiyyeeffannee silaamumaata kan qabu ture. Garuu wal xiqqeessuu, wal tuffachuu fi wal irratti duuluun haalaan waan nullee miidhaa jirudha. Waan kanarraa kusadha akka walirra jirtanii wal kabajaa akka walirra waa beeytaniin waa godha. Ulfaadhu sagantaa teenya xumuruun duratti waa'ee hidhamtoota Suud Arabiyaa irraa xiqqoo si kaasaa. Mee caaltu maal quba qabda waa'ee hidhamtoota Suud Arabiyaa irraa dhiyeenya kana? Ijoolleen akkuma beekamtu wanni jijjiiramee hin jirtu yeroo hedduu akka ajandaa jijjiiraniif waan hedduu godhama. Mana hidhaa keessaa waan akkanaa godhan waan akkasii godhan waan jedhuun uummata burjaajessanii garuu wanni takka wanni jijjiirame hin jirtu. Amma immoo guyyaa kaleessaa ijoollee Khamis jirtu. Toora nama 100,000 meeqatti namni sun 500 akkas ni gaanii. Khamis jechuun magaalaa biyya Saawud Arabiyaa kana daangaa Saawud Arabiyaatii fi Yemen jidduurratti magaalaa dura ol seenamtuudha. Achirraa namni tokko naa bilbilaniitii haala yeroo dawaa waan nyaata keessatti dawaa godhanii fi garaa baasadhaan ijoolleen dhukkubsataa jirti.
akkatti waggaa 3 hidhamee naan jee mucaan sun achi keessatti miidhaa dubartoota isaatu naa hime yeroo hedduu dubartootaan argatan sooshaal miidiyaa irratti hin baatu ijoolleen sun akkasitti rakkoo naa hime dhiibban achi keessa jiru akka nuti beeknuu fi akka nu himan wanni akka amma sooshaal miidiyaa irra jiru kun walatta. Yoon amma rakkoo sanii himan jee hanga feenes yoo haasoo hin dhumu garuu wanni haasa'amaa jiruu fi wanni mootummaan haasa'uu fi wanni namni sooshaal miidiyaa beekuu fi wanni namni biyya kana keessa jiru mana hidhaa keessa jiru beeku walatta. Kanaaf rakkoon isaanii rakkoo hamaadha. Yaa'u rabbiin furmaata isaa haa fiduuf. Rabbii hundi isaaniitiif furmaata haa fidu. So warreen sooshaal miidiyaas fayyadamtan hanga dandeessanitti sagalee ta'uu fi akka adda hin kunne. Tolega kabajamtootaaf hordoftoota keenya xumura sagantaa keenyarra geenye jirra. Sagantaa tana akka waa irraa barattanii fi ittiin bohaartanis abdii guddaa isinirraa qabna. Sagantaa keenya goolabuun duratti caaltu gaafii yookiin yaada ni qabda. Gaafii hin qabu yaada ni qaba. Tokko waan gaarii hojjechaa jirta abdii shoo nama hedduu dinqisiifadhu. Ijoollee amma lafaa kaatee waan hedduu godhaa jirudha nama tokkooti. Bakka guddaa kana caalallee akka waa hojjettu abdii sirraa qabna waan gootu kanarratti xiyyeeffattee akkatti hangana deemuu kan kee anaaf waan guddaadha. Kanaaf bakka gaarii dhansii hawaa jabaadhu waan hojjechaa jirtu hedduu namatti tola hedduu nama boonsa. Ulfaadhu asirratti naaf yeroo keetu finsiin jaa hordoftoonni abdii shoo mucaan kun akkuma argaa jirtan qacalee kana innaa jajjabeessaa wal jabeessuu aadaa haa godhannu dogoggora walii walitti haa himnu waan godhamu bakka kana akkana godhadhu yoo jetteen nama gorsa walii fudhatu haa taanu kanuma. Tole dhageessanii jirtanii hundi keessanuu hedduu isin jaalan hedduu isin kabajna. YouTube caaltummoo dheessanii irraa babbareechuun hin dagatinaadha. So kabajamtoota keenya gaa nagayaan tura sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti bum 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 bye nagayaan nu tura. Ciao caaltu. Bye. Isinitti haa tolu.